Kabaaf kibba bahaaf lixa addunyaarraa kan nu hordofaa jirtan kabajamtoota daawwattoota BBS oduu arraaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu arraa waliin an Arif Ahmadi. Oduu keenya kan jala qabaatiin lola hidhattoonni Affaar Oromoo taa'ituu aanaa Fantaallee irratti bananiin midhaan ulfaataan gara lachurra gahus yeroo ammaa dabballoonni Affaarii fi Oromiyaa wal ta'uun araarabuuf na jechuun olola oofaa jiraachuun dhagahamaa jira. Akka gabaasa BBS Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti osoo lolli gara lamaanii deemaa jiru hin dhaabbatin gaaga'ama gahee osoo hin mirkaneessin dabballoonni mootummaa magaalaa Hawaashitti walitti dhufuun burjaajii uumaa jiru. Bahaa Oromiyaa aanaa Cinaaksan keessatti sababa lafa babal'ifannaatiin lola hidhattoonni naannoo Somaalee ummata Oromoo irratti bananiin lubbuun namoota baay'ee dabru madaa'uu fi buqqaatii guddaa dhaqqabsiisaa turuu gabaasaan BBS yaadachiisee jira. Gara biraatiin baha Oromiyaa magaalaa Haramayaa keessatti halkan dheengaddaa qeerroon daandii cufuun fincilaa geggeessuu wajjin wal qabate haalli nageenyaa magaalaa Haramayaa addeessaa tahuu gabaasaan nu gahee ni ifoomsa. Sababa kanaaf dargaggoonni baay'een hidhamuu fi qe'ee baqachuuf saaxilamanii jiru. Gara gumii bordoddetti lolli Affaarii fi uummata Oromoo jidduutti ta'een osoo uummanni Oromoo ofirraa quban qabne dagachiisuudhaan seenuudhaan uummata rukutanii akka jiranidha. Odeeffannoon hangammaan tanaan nuti qabnu. Odeeffannoowwan kun guyyoota lameen dabran kana sooshaal miidiyaadhaa fi miidiyaalee garaagara irratti raabsamaati kan ture. Suuraadhaan deeggaramee viidiyoodhaanis deeggaramee raabsamaati kan turedha. Egaa irra deebi'uudhaan naannoo Fantaalletti immoo uummata Oromoo Naona Fantaallee irra qubatu kan nama uummata Ituutii fi Karrayyuu wal keessa qubatan irra caalatti naannoo san uummatni Ituudhaa kan qubatu hoggaa ta'u achirratti immoo haleellaan Affaar raawwateen namoonni 5 du'anii namoonni 9 akka madaawan gaafa jalqabaa miidiyaan OMN fi akkasuma immoo miidiyaan BBS dabarsee kan turedha. Achi asitti wanni ta'e haga ammaan tana uummanni walitti dirmachuudhaan uummanni gumii bordoddee akkasuma Fantaallee Karrayyuudhaa fi Ituun waliin dirmachuudhaan Affaar firaa dhorkine jechuudha. Yeroo kan bilchiginnaan waan kanarraa hedduu yaaddoo isii kan ibsu uummanni Affaar bilbilatee naannoo bilchiginnaan naannoo Oromiyaadha. Magaalaa Hawaashitti walitti dhufuudhaan araara buufne jechuudhaan gaammas ololoota biraa oofaati kan turani. Torbaanuma dabree kana torbaanota walitti aananaa jiran kun lolli daangaadhaa kun bifa haaraa kanaan itti hammaatee oofuun bilchiginnaadhaas kaayyoon isiidha. Umrii aangoo sii dheereeffachuudhaan malee fala biraa akka hin qabne hawaasni waltajjii isaanii gubbatti itti himeeti kan ture. Lolli deemaatiin ture kallattii biraatiin hammaachaa kallattii gara Beenishaangul Gumuzittis lolli daangaa uummata Oromootirraan jiru baay'ee hammaachaati kan jirudha. Dabalataanis ammallee kallattii adda addaatiin tarkaanfachaati jira. Lolli kun ammoo lola yeroo marayyuu amala bilchiginnaadhaa fi mootummaan gabroonfataa uummata Oromoo gabroomsuu barbaadu kallattii akkanaa kana sochoon isaa amaluma barameedha. Kan ammoo uummanni Oromoo jala saraaree naannoo daangaadhaa kan jiru if eeggachuu qaba. Gara Cinaaksaniittis uummanni Cinaaksan lolarraa gara ji'a lamaa waliin tarkaanfachuu jiranii qabeenyi hedduun loon hedduun qabeenyi hedduun saamamaati jira. Akkasuma immoo kallattii garaagaraatiin lolli kun Liyyuu Haayilii Somaaleetiin irratti deemaa jira. Haa ta'uti malee haalli naannoo Somaalee keessa jiru uummata Oromooti wajjin walitti gaarreenfannaan ulfaataan akka jirudha. Gamanuma odeeffannoon nuti akka ammatti qabnu jechuudha. Gara taateewwan magaalaa Haramayaa irratti mallattoo warraaqsaa dhoowuudhaan kan halgadda kaayyeeffatee lafaa ka'e guutuu biyyattitti kan silaa tarkaanfachuu qabu immoo qeerroon magaalaa Haramayaadhaa sochii gooteen halkan keessaa sa'aatii 6 kaasee daandiiwwan guddaa magaalaa Haramayaadhaa akkasumas daandii Finfinneedhaa kaasee gara Jibuutitti deemu kallattii yeroodhaaf qat godhuu danda'anii jiranii mallattoo warraaqsaa kan ta'e ibidda qabsiisanii makiinaa dhaabsaniiti jiranii. Egaa kuni akka malee bilchiginnaa rifachiiseeti kan jiru. Sababa kanaan namoota hedduu hidhuun, namoota hedduu dararuun, namoota hedduu ajjeesuu fi namoota hedduu biyyaa baasuun itti fufeeti kan jiru jechuudha. Dargaggoo Boonsaa Jamaal sababa inni mana hidhatti nama laaluuf dhaqeef reebicha hamaan erga irratti raawwatamee booda mana hidhatti darbatamuun dhagahame. Dargaggoo Nabil Sufiyaan yaadannoo ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa waggaa tokkoffaa sababeeffachuun hiriira aanaa dirree xayyaaraa keessaa qabameen wal qabatee hidhamuun ni beekama. Akka jiraataan aanicharraa dubbifne tokko himutti dargaggoon Boonsaa Jamaal sababa mana hidhaa Hararitti rogeessa miidiyaa hawaasaa kan ta'e dargaggoo Nabil Sufiyaan gaafate qofaaf humna addaatiin akka malee reebame mana hidhatti darbame.
Dargaggoo Boonsaa Jamaal reebicha irra gahee irraa of wallaaluun eega mana yaalaa geeffamee booda sa'aatii muraasa booda poolisootaan fuudhamee dhabamsiifamee jira jedha namni dubbifne kun. Naannoo Hararii keessatti namoota mana hidhatti nama laalan waan reebichii fi hidhaan irra gahuuf namni mana hidhatti nama laaluu sodaatee jedha jiraataan dubbifne kun. Divinta gotuma kerro jarjam. Esatu ida mejira, esatu ida mejira. Sabun ini rat ida meres. Nabil seven, Nabil seven. Kamana ida ada hari saya jiru. Dubbi se wasa dia muk kabani dan. Samboda bayi itu mani midat darah isani jira nama. Ida me kuyi sedi akan lam jira. Kami demo orang lejali motuma nama darah jaman. Tomani tiangke ni dini raya wala takale berani jira jajisan. Amma mana ida duran kale wiya dura ida me borte gesan. Achibo de ero de minela lunjiro achibo ke gesan na garre ka sawadan le yoga batte situ mawante disne are. Godina Wallagga Bahaa keessatti lola guyyaa kaleessaa naannawaa Saasiggaatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti taheen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuun dhagahame. Lolli kunis guyyaa kaleessaa fulbana 13/2020 takka naannawaa Arjoo guddattutti kan geggeeffame yeroo ta'u konkolaattonni raayyaa ittisa biyyaa qabatanii gara se'ee malan barbadaa'uu jiraatan aanichaa tokko himee jira. Lolicha irratti injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo argataniin meeshaaleen lolaa gurguddoon booji'amullee namni dubbifne himee jira. Aanaa Saasiggaa torbee lamaaf to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala kan jirtu yeroo ta'u waraanni mootummaa Naqamtee irraa garas ergaman yeroo garagaratti akka malee rukutamuun gaaga'ama hamaaf saaxilamaa turus jiraataan aanichaa ni addeessa. Godinaalee Wallaggaa afran keessatti lola guyyarraa guyyatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti geggeeffamaa jiruun iddoowwan baay'een to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala galaa jiraachuun dhagahamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota to'annaa isaa jala oolche ummata waliin marii taasisuun ummanni bulchiinsaa isaaf ta'u kan yeroo akka filatu taasisaati jira. Humni addaa naannoo Amaaraa Matakkalitti nagaa buusuuf bobbaafame. Humni addaa poolisii naannoo Amaaraa godina Matakkal aanaa Bulanitti bobbaafamu waajirri koominikeeshinii aanichaa beeksisee jira. Kanuma wal qabatee bilxiginnaan naannoo Beenishaangul Gumuz humnoota addaa naannoo Amaaraa malees kan Gaambeellaa Sidaamaa fi humnoonni naannoo Kibbaa Beenishaangul Gumuz seenanii jiran jechuun ibse. Humnoonni kanneenis komaandii poostii naannichatti labsamee ture jalatti kan hogganaman ta'ullee ibsa. Dabaluunis humnoonni addaa naannoo Amaaraa Beenishaangul Gumuz seenuu wajjin wal qabatee gaafilee mormisiisoo dhiyaachaa turteef deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira tikaa fi nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz Abiyoota Alabooroo haala bulchiinsaa waliin qooddanna hojiilee garaagaraatis waliin raawwanna akkasumas akka qaama tokkotti qindoominaan hojjannaa jee. Humni addaa poolisii Amaaraa gara godinichaatti kan bobbaafamee waliigaltee pirezidaantii naannoo Amaaraa Aganyoo Tashaagarii fi kan naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadilii Hasan jidduutti torbaanota muraasa dura mallattaa'ee hordofeeti. Gabaasni waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Bulan humni addaa Amaaraa garasitti bobbaafamuu ibsu kun poolisiin humna addaa Amaaraa firaa gaafa rakkoo kan daangaa hin qabne humna nageenyaa waaraaf dhaabbatu jechuun ibse. Humni addaa naannoo Amaaraa kanneen ji'oota muraasa dura godina addaa saba Oromoo Walloo aanaalee akka Jiillee Dhummuugaa fi Harxummaa Fursee keessatti lola geggeessaniin lubbuun namootaa fi qabeenyaa baay'ee barbadeessuun ni beekama. Kana malees gochaawwan humnoonni Amaaraa kanneen kutaalee biyyattii garagaraa keessattuu Oromoota Karrayyuu Wallagga Matakkal akkasuma saboota akka Qimaantii fi Tigraay irratti raawwatan yaadannoo yeroo dhihooti. Gama biroon poolisiin naannoo tokko naannoo biraa keessa seenee nageenyaa kabachiisa jechuun faallaa heeraa faallaa sirna federaalizimii biyyattiiti. Naannoleen rakkoon nageenyaa humna isaanii ol ta'e yoo mudatellee deeggarsa poolisii federaalaa gaafachuu malee jiddu seentummaa naannoo biraa ayyamuun seeraa mitii jiru ogeeyyonni seeraa. Ammaan dura paarlaamaa Itoophiyaa irratti gochaalee hamaa humni addaa naannoo Amaaraa Oromoota Walloo irratti geggeessan bakka bu'oota Oromoota Walloo irraa tahaniin wayitaa ibsamutti muummichi ministeera Abiy Ahmad deebii kenneen
humnoota addaa naannoo Amaaraa akka raayyaa ittisa biyyattii itti fayyadamuu dandeenya yoo feene naannoo Somaalee jijjigatti illee bobbaasuu dandeenya jechuun olaantummaa humnoota kanneeniif kennee jira. Humnoonni naannoo Amaaraa kanneen fedhii babal'ifannaa lafaa daangaalee naannoo waliin qaban jiddugala godhachuun kalleen ji'an ta'uu yeroo garagaratti dubbatamaa ture. Yeroo garagaratti ajjechaa godina Matakkal keessatti lammiilee nagayaa irratti hidhattootaan raawwatamaa ture ilaalchisuun mootummaan naannoo Amaaraa ibsa baasaa tureen saboota Amaaraa godina Matakkal keessatti dhumaa jiraniif obsa fixannee tarkaanfii barbaachisuu ni fudhanna jechuun ni yaadatama. Gareen Taalibaan kan dhiheenya kana aangoo Afgaanistaan dhuunfate dubartoonni dhiirota waliin ta'anii akka hin baranne dhorke. Ministeerri barnoota olaanoo Afgaanistaan Abdul Baaqii Haqaanii shamarran barachuuf mirga qabaatanillee dhiirota waliin ta'aniitii miti je. Yuunivarsiitonni Afgaanistaan keessatti barattoota korneyaan adda fooyanii barsiisuu barattoonni uffata naamusaa kan shari'aa uffatanii argamuu akka qabanillee ibsee jira. Ministeerri barnoota Abdul Baaqiin gosa barnoota barattoonni barachuu qaban kan bulchiinsi Taalibaan fooyyessee baases ifa godhanii jiru. Taalibaan bara 1996 fi 2000 takka jidduutti wayita aangorra ture dubartoonni fi shamarran barnootarraa dhorkamanii turan. Yeroo ammaa Taalibaan dubartoonni barachuu fi hojii mootummaa argachuu akka qaban ejjennoo isaa agarsiisee jira. Taalibaan lola waggoota 20 booda hagayyaa 15 bara 2020 takka erga aangoo qabatanii booda hojjettoota fayyaa malee dubartoonni hundinuu hanga haalli nageenyaa fooyya'utti akka hojii dhaabanii mana isaanii turan ajajee jira. Imaammanni haaraan Taalibaan baase kun carraa shamarranii cufuudhaan wal hin caalu. Sababni isaatis biyyattiin yeroo ammaa dandeettii daree barnootaa dhiirotaa fi dubartootaaf adda addatti qopheessuu waan hin qabneef jechuun namoonni qeeqan ni jiru. Kanarratti yaada kana kennan ministeerri barnootaa Haqaaniin barsiisota dubartootaa hedduu qabna daree barnootaas akkasuma kana malee furmaata biraa hin qabnuu jaan. Dabaluunis akkaataa dandeettii yuunivarsiitootaatiin kan murtaa'u ta'uu ibsee dabareedhaan barsiiftonni dhiiraa fuula isaanii dhoffatanii duubaa barsiisanis gochuu dandeenya yookiin teknoolojii fayyadamuun barsiisuu danda'u jaa Abdul Baaqii Haqaaniin. Kana malees kutaalee Afgaanistaan hunda keessatti dhiirotaa fi dubartoonni adda adda ta'anii akka baratan ni taasifamaa jaan. Quuqamtoonni eegumsa naannoo waggaa waggaan ajjeefamaa jiran dabalaa dhufuu dhaabbanni Global Witness jedhamu beeksise. Akka ibsa dhaabbatichaatti quuqamtoonni eegumsa naannoo waggaa dabree bara 2020 keessa akka guutuu addunyaatti namoonni 227 ajjeefamuu ibsee inni kun isaa olaanaadha je. Namoonni ajjeefaman kunis kunuunsa naannoo fi eegumsa dachee irratti quuqamuun waan hojjetan qofaaf akka ajjeefaman illee ibse. Gareen Global Witness jedhamu gabaasa isaa keessatti waggoota lamaan dabran keessatti lakkoofsi namoota haala kanaan ajjeefamanii dabaluu kan hime yeroo ta'u namoota albuuda baasuu qonna ooyiruu bal'aarraa qotuu piroojeektii humna ibsaa bishaanirraa hojjechuu fi muka heddumminaan ciruun kanneen beekamantu quuqamtoota eegumsa naannoo fixaa jiraa jedhee gabaasni kun. Gabaasichi quuqamtoonni eegumsa naannoo kunneen gaachana dachii kanaa turan jechuun faarsee sababa bishaan bosonaa garbaa fi dachee keenyaa eeganiif qofa haalaa fi akka hin taanetti ajjeefaman je. Erga bara 2015 jijjiirama qilleensa irratti waliigalteen Paaris mallatteeffamee as jiddu galeessaan torbaanitti quuqamtoonni kunuunsa naannoo 4 ajjeefamaa jiraachuu gabaasni kun ibsee jira. Dabaluunis biyya Biraazil, Peeruu, Nikaraaguwaa fi Filipiin keessatti bosona ciruun kanneen meeshaalee garagaraa tolchan quuqamtoota naannoo 23 ajjeesuu gabaasni kun ifa godha. Kana malees Kolombiyaa keessatti quuqamtoonni naannoo 65 ajjeefamanii akka jiran Global Witness gabaasee jira. Garee Global Witness irraa duula geggeessaa jiran quuqamtoota naannootiif mootummaan wabii ta'uu qaba jechuun dhaaman. Oduu keenya kan xumuraatiin lammiin Taanzaaniyaa tokko godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'an karaa seeraan alaatiin osoo daangaa dabarsaa jiru to'atamuun dhagahame. Namni lammii Taanzaaniyaa ta'e kun lammiilee Itoophiyaa namoota 16 ta'an fuudhee karaa seeraan alaatiin daangaa ceesisuuf osoo deemaa jiru kibba lixa Taanzaaniyaa magaalaa Meebiyaatan daangaa biyya ollaa Maalaawitti dhihaattu keessatti akka qabame poolisiin Taanzaaniyaa himee jira. Ajajaan poolisii naannoo Meebiyaa Alrik Maatii akka ibsanitti shakka maanto atame kunis nama ganna 30 kan maqaan isaa Yohaana Adam jedhamuu fi jiraataa kibba biyyattii naannoo Meebiyaa aanaa Kaasumuuluutii ture.
Ajajaan poolisii Alariik Maatii maddeen oduutiif akka himanitti namichi seeraan ala godaantota daddabarsuun to'annaa jalaa oolee kun gama biyya ollaa Tanzaaniyaa daangaa Maalaawiitiin gara Afrikaa kibbatti imalchiisaa osoo jiru guyyaa dilbataa galgala to'atamee jira. Lammiileen Itoophiyaa shakkamaa kanaan konkolaataan fe'amanii osoo oofamaa jiranii to'ataman kanneenis dargaggoota umriin isaanii waggaa 11 irraa hanga waggaa 18 akka tahan ajajaan poolisii kun ibsee jira. Itti dabaluunis naannichatti namoota godaantota seeraan alaa daddabarsan kanneen biroo jaha to'achuuf poolisiin biyyatti akka irratti hojjechaa jiru ajajaan poolisii Alariik Maatii himeetii jira. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun arraaf qabanne hanganuma ankan isin waliin ture Aarif Ahmad ogeessi teeknikaaf kaameraa Abdii Jamaaltuu nafaana ture hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaya.